ካርሽ በጸባይ በዚህ በመበጣጠስ ከሆነ ደግሞ ካንቺ በላይ ብጥስጥስ ነው የምልብሽ። ብጥስ ሳይሆን ብጥስጥስ ብጥስ ይለያያል አይደል? ብጥስጥስ ነው የምልብሽ። እኔ እንዳመጣጥሽ ነው መመልስሽ። ማንንም ምንንም አልፈራም። እኔ ምን ሆንሽ? ምን ለምንድን ነው ዝም መመለሽ ታውቂያለሽ? ቢኮዝ እንደ ሰው እያየሁሽ አይደለም፣ እንደ እብድ ነው እያየሁሽ ያለሁት። ገባሽ? የጠዋት አንድ ብር ነው መሰለሽ አዳምጪ። የጠዋት አንድ ብር እየመሰልሽኝ ያለሽ ጠዋት በስጊያ እኔ ደግሞ 5 ሳንቲም እየመሰልሽኝ ያለሽ። ይቺ ብጣሻ የሆነ አንዳንድ ሰዎች ላይ እየተበጠሰጠሰች ዝም ካይሮን ለፈቴም ቱኒ በይቲ warri amma komantii kan nu jiru warra biyya biraa ta'uu ni mala go ahead itti fufi jechuu barbaadeetti. Okay galatoom rakkinootaan namni tokkotti duulamuun takka arrabsamuun ni malaaf muummalu haja'uu shakkii osoo jiru osoo sangoo deegaruu hanga tokko osoo itti godhame nama wanta singoone akkasiin hin qabne waliigallee jirra. Amma si dhageetiin jira rakkina qabdii nama tuffatti sii jedhu si kakachuu danda'a akkan ji'attis naa kakachuu dandeessa gurra kiyya nama tuffatti maayikiini. Anas bakka san siif deebis. La ataayi miti ilaal maal akka jaambeeta anaa miti quraan maal akka kaayas jirta waan diibii fudhatara qoon qabu waan kijiba sarara qabu ayyee itti fufi eeywa sitti himee jira hedduun turre si jala kanaan dura sin beeku daqiiqaa hangaan si gala dhufe irratti garuu mucaan sun ka'ee jaa jiru nama maayikii jibbuu fi rakkoo qabdi gee amanee rakkoo maayikii nama tuulu jiru irraa ati isaa wajjin shariika isaas gargaaraa turte afaan keetillee baafattee ammoo nama tuffatti maayikiin rakkoo qabdi maayikiin ilma ragatamuu fi arrabsamuu fi qeeqamuu osoo hin taane kun isinni malagattee amantee yaada san fudhattee bakka san jirta waaqachuu dandeessu kana sagarree jirra waan ta'eef. Okay eega nama isii beeku nama isii lafarra beeku taate amma shitto rabbi sodaatu. Anuma wanta kan anaaf ati wanta kanatti walaa galtu mucaa waan ati hin dhagahin anaa guutuu irraa fixee gabbuu anaa siima. Bira dhaqee itti bilbileetitiin sii qunnamsiisaa waan kana isiin angodhe yoo hajatu taate itti fufatta siifin arrabsalle jenne itti fufatta waan kana ammoo hin goone sitoo kan akkasii miti irraa hin dhaabba yoo hajatu taate waliin si qunnamsiisatti qora fi ka'ii je'een taakka. Ayye shittoo misirraa hin gabaabsa haasaa kaka isaa baanu mee shittoo akkanala shittoo akka nama Oromootti akka nama Harargeetti akka nama intalatana miidiyaa irratti lafarra beekutti. Ayyee. Rakkina maayikiin qabdu tokko lama jiinaa meenaa tarreessi yalla. Akkanan na gaafadhu rakkina maayikiin qabdu takkarra lamarra sadi ani gama kiyyaan wanni na qunname Mubaarak Maakii eenyu Maakii Mubaarakii fi Aslii isaan sadeen takkarra lamarra sadi ani mataan kiyya haajamee itti rakkadhee yookaan haajamee akkuma Oromoo namatti haajamtutti si galtee dhuunfaa kiyyaanis haa ta'u akka wannaatti itti dhaqee jechiin taane naa deeffamee jira. Maayikii raayis feemasa biraa raayis. Obsi na dhageeffadhu Aslii irraan deebi'e Aslii oggusatti sadiin dubbadha Aslii Mubaarak Maakii ulaa dhadhawee yaadan dhuunfaa kiyyaaf haa ta'u rakkoo nama biraatiif haa ta'u itti dhufee takkarra lamarra sadi rakkoon na mudatame jechi hin taane naan ja'ame si galtee ati Harargee miti Harargeetti dhaqi ati Maarree miti Maarreetti dhaqi haasawni waan miidiyaa irra deemu ol bahu nama laaqu waa hedduun dubbatame laakiin ana kammoo nama waan nama laaquu fi nama negatiivaa nama laalli jette arra haa teessu gara haa nyaattu coraa liqimsee tarkaanfadhe takka akka dabbaalitti akka shittootiin si dubbachuu jira noobsi takka jii achi lafa naa kaayi. Dheengadda halee miti dheengadda irra guyyaa 4 dura maakii bakka itti wal agarreessinni beeyte wal agarree namaan na himate faayee jiruu na himate kaayiroo wanni irraa Dubaay irraa gaafa geemasiisa walirra fiddee akkanaa maaliif akkas gootaa jennaan maaliif akkas gootaa jeetiin gaafadhe maakii namni akkana negatiiva gisee hunda si dubbata maaliif si dubbata akkas gootaa jennaan akkasii miti shittoo keenya soorii meebi ati sirriitti dhageeffattee hin taane. Mee guuta kamana takka dubbatu waan mana sirriitti dhageeffatu waan ammoo negatiivaan na laala ni gisee hunda akkanuma naqeeqanii dhiisii haaqeeqanii irra laaluu naan jette. Amana hubachuu jirta? Okay rakkina siin atarreessu jirta gatii deebitti fufi. Kanaafuu ani tanaan lama na taate takka osoo namni ragaa naan baane takka if biraa hin qaba waan na mudate feemata fedha hunda kaayiroo waan keessa jiru
kaayiroo alam beekwan kaayiroo keessa waan jiru kursii kaayatee haa taa'e hafifonni banu abbaa fedha haa taatu rammee malkaa taatu wallisaa haa taatu wanni haa taatu feemessa tiiktookkaraan qabadde kaayiroo keessa waan lubbuu rabbitti afuufee lafa jiru qaamaan wal beeyna sirri na beekan hin beeka waan namudate achiin lafa kaayadhe guyyaa hamtuu takkaaf jeetaa sirra koppilingi ummata kan gahaa hawuzi billah ayyatte noobsi talammadaa taanaani namaan na himate ati akka obsatte akka dabbaalitti waan hin si gaafadhu namni tokko yoo nama si himate yoo atama fakkeenya afaan dhufe yaa dabbaal keenya nama kana narraa dhorkishitoo nama jaamuu kana nama kaayiroo jiru nama kana narraa dhorkije yoo dhufe si himate namni san yoo maal bakka si qabaate ati immoo dabbaal kaniin ani namni ati anatti si ergu yoo ati maal bakka naa qabatte tanuma qofa danaa baase atuu galatoom amma kasaa goonu namni tokkoo fi tokko yoo wal dhabee yoo namni tokko nama tokko miidhamaan sunis haa ta'u namni miidhamaa sanii isa nama miidhe sanii fi qaama nama miidhe sanii dhiyaatu nama saa ta'e nama isa biratti maqaa qabu kabaja qabu nama san gorsuu qabu badii nama sanii fudhachiisuu fi gaafachuu danda'e inuma namni sun abboomsatu amma abboomamuun jira mitiiree miidhaan sun nama miidhaan sun abboomamuuf barbaadaniiti qaama isa dhiyaatu qaama isa waa fudhachiisuu danda'u tokko himatan gaafaan kana sin jiru takkii obboleessa takkii haboo alaa hullee alfira yoo nama yaada bultee butee immoo abbaa manaa takkii immoo ilmoosi walumaa galatti nama sanii dhiyeenya qabu takka ammoo masulummaa wayii qabu tokkotti wanti wayii tokko himatama amma fakkeenyaaf jiruun faaya jiru amma fakkeenyaaf gaafa maayikii sitti himattu atiitu hoogganaa biyyaati moo atiitu jaarsa maayikiiti moo atiitu obboleessa maayikiiti moo jechuun maayikiin karaa kamiin si abboomamtii badii maayikii fudhachiisuu dandeessaaf sitti himata addana baas akka gaafi bareeda nagaa dabbalan illee sanuma jechuuf osoo ilaal maakitti isin kallattii maakitti dhattee himattu moo ati maal maakii kataate waan maal taatee fi waa'ee maakii sitti haasofti anuu san dubbachuu seene jechuudha shittoo ati maal waan taateef sitti himatan maakii kallattii maakitti maa himanne namni sun hayyee qabadhu muutii qabadhu siif deebisa dabbal haasoo dhiiraa haasoo jirta amma har'aa mana kee ol seenee mire akkuma amma ol seene kanatti mana faayee jiruu dhaqe hogguu mana faayee jiruu dhaqe namni kaayiroo jiru keessaa hiijaan nama ana kanamatti hin dheyne hogguun osoo irra deemu jiru namaan ana achi beeku achi keessa jira hogguusan nama abalu shittoo jiru kana jala kana jira ol naqii jeen namni sana ala jira si galte nama Ameerikaa jiru nama abalu jiru kana ol naqii jennaan ol naqee caljee dhageeffadhe yaada nama akkana naan jettee eenyu summaan faayii jiru san eenyu summaan deema sinaan jettee kana naan jettee dhaqee gaafadhe akkana jettee na arrabsite akkana jettee na arriite ana kamumatti nan beene blog goote ganna darbite blog na goote bari maal jettee isi miira keessa intee kana jechu jiru jannaani akkuma amma isinin jechu jiru kanaan jeen jannaani namni achi keessa jiru sani namni ala jiru sanis hawlna shitto na hawlna geens nama kana kanatti waan himattu yati uno shittonni asirra jira shitto nama kaayiroo jiru ati shitto nama jaanin simbeetu amarraa eegali bari faayee jiru fulosa deebisii fi chittotti dhimma kana himi mana kana cufi bayi jenne cufsiisnee baane faayii jiru nama lubbuun jiru silkiisiitis ni qaba amma bilbilee isinii yaama hamtu takka jecha tokko achi boodan dubbannee jechuu faayii jiru an maal ati waan taateef hogguunaan jettanii na gaafattan dabbaali isaa taatu obboleettii teenyafaatti amma na gaafattan an waan nama rabbii ruuhiitti afuufe rabbii ardi samii uume malee nama hin sodaanneef nama haqaan deemu nama kabajaa nama respectii waan makhluuqa rabbiin uume hunda qabuuf waan ta'eef miidiyaa moon fayyadamu lafa jalatti lafa irratti abbaan fedha habeeku kamiidiyaa noobsi kamiidiyaa yoo miidiyaa irratti dubbatees nama biratti cubbuun dubban yoo lafatti dubbatees nama biratti cubbuun dubbanne eenyummaa fiitiinis boonu harka namaattis hin eegganne dalagatee bulu kaayiroo keessatti uffata hodhaa dalagatee bulu mana uffataa qabaa jechuu fakkeenyaaf akkasitti beekaa warri dhagee ufeetan galatoom akkasaa goonu shittoo kiyya amma waan itti dhaamana koo buleessaatti nama narra guddaatu dandeessa nama narra waabee qabsuu dandeessa waan akkaan si dhaamaan naafatti immoo walii galle maalirra walii galle ni beektaa maayikiin akka rakkoon qabdan walii galle jechuun gaafaan kana sin jiru rakkinoota ni qabdi gaafa obsoosi bilbila ture na amana irra naa deebi okay baay'ee sirna argeeffadhu ani akka obboleessa narra guddaa tarii narra guddaadha sin beeku guddaa okay shakkin akka obboleessa narra guddaatti haa ta'u akka nama narra waa beekutti haa ta'u waan takkaan waan si dhaamu osuma beektu fedhuma keetiin waa'ee maayikii kana keessa harka fudhadhuu si dhiisis maaliifis sin jaa
Rakinoota maayikiin ni qabdi jeen si gaafa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Koo mee obsaa keetu kun yeroo takka naabsi. Rakinoota maayikiin ni qabdi jeen si gaafa dhisan hin qabdu naan jettee girta walii galle. Rakinoonni kun ammoo rakinoota. La mareefu dabbal khiyya. Qoy atu na obsi kana obsi. Yoo manni khiyye jette malee na obsi. La wanni ani keetti fudhadhu. Na obsi la wanni jiru maali beeta? Nama laal nama jibban haqasaan jibbanii rasuula je sallallahu alaihi wasallam yatkallam haqq walau kana murra. Haqallee taatu badhu bakka maakiin bakka achitti ni reefu nan dhageef rakkinni qabdi jee bakka itti dubbatti malee nama tufattee maaliif namni arraan tana dabbal khootuuti namarraa dhaabbadhu namni na sinjee dhaabbadhu sinjee yoo na abboomuu didde akka namni na abboomutti yoo didde tokko takka yoo ammoo rakkadhee nama tokko dabbal gargaaruu fi ani Oromoo fayyaa gargaaruun annaaf tokko dabbal lubbuu baraaruu fi nama biraa baraaruunis naaf tokko akka nam tokkootti akka shittootti kaniin itti amanu. Namni arrammoo rakkoo keessa hojii jirra jenna rakkoo bal'oo keessa walii qabne je rakkoo keessatti nama laalle kaasuma miidiyaan qaba yookaan nama neetwoorkii gurguddaan qaba jee mubaarakii isaa taatu asliin isaa taatu onneen gurguddaan warri magaan rammee malkaati isaa taatu hundi isaanii jechuu si galtee asuma rabbee qabna warri jaan hundi arrabaa fi faaruu fi sirbaa fi waayyuunu gaafa nama lafa jiruuf qoodan qabne miidiyuu qofa jiru qofa qooda qabne isaanuma qofa sappoortu goone jaan ati marmaarreef lola jettaa miti harbii buuse. Ani amma sargeetti jira bar. Ati amma dheedhiidha milchaanne. Dheedhiidha gaafaan sin jedhu beekumsa keetii fi sammuu keetiin hin baanu obsaa koo yeroo takka isaa wajji walii gilla. Bara amma uummata kee jira. Obsaa yeroo takka. Oggota kana dubbisa ilaa waan biraatiin. Yeroo takka dubbatta. Amma waa'ee bakka. Obboleessa yaa wajji walii gallee dhumna. Dhiifama yeroo takka muti godhadhu. Shittoo kiyya amma dheedhiidhaati. Dheedhiidha gaafaan sin jedhu agendaa kanaati dheedhiidhaati agendaa kanaaf dheedhiidha. Wallahi ismu dhugaa rabbiin sin jaa. Sammuun jabaadha nama waa beeku qaamaan guddaadha garuu waa'ee maayikii amma qilleensarra deemaa jiru agendaan kun sii dheedhiidha waan takka illee quban qabdu wanti ati ammaa isaa jirtu kophaa isaatti akka fagaa agendaa fi waa'ee maayikii irraa fagoo jirta bara mataa osoo kan kee fagoo akka malee fagoo jirta dheedhiidha duratti hin dhiyaatu. Ati amma miskiina. Akkasitti na godhu anamma wanni dabalata irra sii dhufu maal akka taate beektaa? Dabbal wanni dabalata irra sii haasa'u mana abbaa feete rabbi isaan haa kabaju namni na kabaju gurguddoo ijoolleen feemesoonni ni jiranii mana abbaa feete yoo dabarfadhe yoo cubbuun jiraat dandeehu daqiiqa muraa keessatti ibsata keessatti araara buuseen hin deema fakkeenyaaf amma dheenqaalee miti dheengadda ganama subii toora subii kana keetitiin si galtee wanni eenyu narraa himmi urjii micoon takka asuma bira jirti urjii tegessan hin beekan. يا أرجي في مكان والناخر ولبوان أني في خجور هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولبوان متكين يفما بلا دبال بركين جرين فيه وما تجرى يا دبال برجرين يقيم تجرى جرانا تاريخ مرغنا ما نيبنا سن سراتان دبنا Ani amma si argina. Kana te asoon fitattanii kammin namni sin eeggata. Deemuu dandeesse osoo toluu baate wanta filattee sanan keenya waan ta'eef yoo ta'e eeggachuu baatte bantaan taatu rakkina qabachuu baate shittoo kiyya nama walumaa galatti si argeetiin jira si hubadheetiin jira galatoom. Agendaan maayikiinis lafarra beekta malee agendaan kun si dura jira humarra quban qabdu dheedhiidha amma dura hin bilchaanneetti sirraa fagoo jirta walitti hin dhiyaattan. Maayikiin ni hatti hin hattu ni sharmuutti hin sharmuttu ganda namaa ni arrabsiti hin arrabsitu nama dhuunfaa ni arrabsiti hin arrabsitu nama walfaan ni keessi hin keessu. Hundana wajji walii galtee jirti. Garuu agendaan si dura asirra turee fi hamma deemaa jiru kana hunda ni qabdi kajabuudha. Shoofu qixxaate fagoo jirtu. Ati immoo batala miskiina adiidha. Deemtee adaraa akka bakka sanatti hin galle siidha amaan. Kabiraa rakkinoota amma maayikiin ni qabdi jettee ati sirreessiti. Dhuunfaa kiyyattis rakkachuuf haa ta'u rakkoo namaatti himuu fi nama akka amma naa gala soosaayitiin amma naa gala akkanumatti yaaduma naa gala maaliifi? Psychologically. Tarii fi rakkattee sagalee akkasiitaan gaafattaa tarii namni tokko rakkatee nagara koi tari rakkina namaatti fitireettee sagalee namaa ta'a jetteenis sididanii tarii fi rakkattee sagalee namaa ta'a jetteenis sididanii waan kulli haali kuni dalagaa lafarratti agendaa wajji waliin qabatu waliin sagal gubbaan jiru lafarratti naa qabadhu waan isin jechaa jiru. Ifi rakkachuu dandeessaa rakkina namaatti fitaquu dandeessaa waan san ngooneedha amma gabaabumatti waliin naa galu firraan garuu achi duuba maaltu jiraadha shoof tuffii rakkina keetiif siif qabaniifi tuffii nama rakkate kana tireecha sanii qabaniifi roonki moo yeroo sanitti mijjaa'uu dhabee fi immoo rakkinni wayii uumameeti Allahu alam siif isaanii beeka gatii ati ittiin bu'iniif itti bu'uun barbaaduan haa ta'u wayyee kalamaffaatti si dhufa namaa wajjin wal laban namaatu ittiin ergi wanni xaraarsuufis haa ta'u badii si fudhachuudhaaf fayyamamoo miti isin
Rakkina maatiin ni qabdee taa'aaf ta'ee isaa. Agendaa keenya wajjin wal irraa fagoodha kunis ittiin dhiyaatu kun ammoo suma qofa bira jira malee bakka biraan jiru. Sibira jira gabaas hin jiru lafarraa fi sibira jira. Akkasiin naa qabadhu. Xumura irratti waa kiran walumaa galatti waan siqachuu barbaade. Maayikiini yoo nama sanii wajjin ati waliin na araarsuu hin dandeessu jette mirga ni qabdi moo hin qabdu tokko naa qabadhu. Lammaffaa. Nama tokko malee tokko hin jaaladhu. Kana jechuun ammoo Oromoo qotuufi miti. Abbaa manaatiif jaalalleedhaaf bultiidhaaf. Fuudheen argeen aan ta'u dabbaan argeen aan ta'u abdoo baaleen naa ta'u jette mirga qabdi moo mirga hin qabdu. Mirga guutuu qabdi. Sangooduu nama argee tuffachuudha jennaani. Hin jennuun. Suuf agendaa fi xiqqaa dafa hojii jirtan gata fi sin jabis kina yoo. Dabbaale dubbiin sanii miti. Ati yoom sii galte dhiiroo dhuubanii sitti naqani dubbiin taati meetu tanaa miti dhimmiti makkiidha. Kuno walaala kuno walaala si amma anumatti uyi mudeemti yoo naa galchu. Ani maaliif ani bar warra dura gaafa duulli makkiirra ka'u jiru bar dabbaale. Ani beektu mana sabboonaa fa'aa keessatti mana caalaa keessatti mana caalaa nuuree keessatti ani warra beeku duulli kun maaliif akka makkiirra kee warra beeku an. Meeti mammaa jechuun dhaggeeffatu tokkummaati yeroo jiraatteef maakii beekuu hin dandeettu hin kijibinati. Sitoo keessaa bahe sitoo nama keessa jiru. Oguuta kamuutu naa godhadha ulfaadha. Dabbal kana carraa naa kenni. Carraa naa kenni. Horummaa si haasaa jiru kun dabbal jechuun warra maakii gastii seensisuu diddeessii galee warra maakii tergatee galchuu didde kanatu haasoo jira. Dhimma ofii haasoo jira naasadan jechuudha. Daqiiqa dhagaa kan ibsitoo waan jechuu barbaadde jiiti anamma akkaan si hubaddetti rakkina miidiyaa hararii jiruuf rakkina maakii inni qabdi jaamee agendaa ta'ee ka'uu jiru kakaasaa turre kana keessa akka ittiin kaasisi argeen jira. Rakkina ati beektu kaati immoo himtu lamaan kana ammoo si kabajuu dhabuuf haa ta'u innuma waan sun lakkii namaa fi nama walitti naarsin badii ati na fuudhachiiftu jechuudha mirgasiitiin jabalee sangoodhuudhaaf ammoo nama tuffatte harga tuffatte agendaa kanaa wajjin wal xumureetu walumaa galatti namni biraa dubbatu. Okay, namoonni nin jechuu barbaade dabbal keenya duraan dursee galatoome ulfaadhu akka nama rabbii ruuhii itti afuufee lafa duniyaa tanarra rabbiin fidee ammas afaan kana waliin dubbannee si galtee namaaf kabajaa kanneen kana jechuuf duraan dursee gasiirra nool baasuuf